Ashamaa akkam jirtan hordoftootaaf kabajamtoota maatii Almaas Salaalee soddomii lama jalatti argamtan biyya keessaaf biyya alaa kan jirtan nageenya waaqayyoo iddoo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu jechuuti barbaada. Akkam jirtanii ana bira nagaadha, galanni rabbiif haa ta'u, simbirallee nagaa akka ta'u waaqayyoo irraa abdiin qaba. Har'a immoo asoosama kutaa lammaffaa walitti deebineeti jirra. Kutaa tokkoffaa keessaa akka barumsa argattan abdiin qaba. Bakka dogongorri jiru yoo jiraate immoo saanduqa komentii jalatti nuuf barreessaa. Kutaa lammaffaa asumaanitti fufna. Nufaanas turtii gaarii. Badhaatuun miidhamteetii turte. Tolashiin garuu haala jiruuf jireenya wayin haadha ishee fayyisuudhaaf kan jettu haala hin mijoomne keessa seentee jirti. Badhaatuun erga isaa walitti dhuftee isa faana jiraachuu eegaltee booddee haadhi ishee immoo waan nyaattu wayii waan dhugdu waan hin qabneef dirqama hojjechuun ishiirra waan jiruuf kaate tooyi haga humni ishee danda'u wayin kan humna ishee hojjechuutti eegalte. Innis hojiin isheen eegaltee mana namaatirra deemtee qoshashaa fuudhuudhaan kosii garaagaraa walitti qabdee gattee tooyi isaan kan bultuudha. Guyyaa tokko keessatti badhaatuun micayyoo wayii karaa irratti agartee osoon anis maallaqa qabaadhee wayin immoo osoo fayyaa qabaadhee micayyoon kootis akkanatti naaf barattee bakka kana naaf geessi tureeyyu jettee tooyi sammuu ishee keessatti yaadu kan eegalterraan baay'ee immaan ishee qabee micayyoo san laaltee boosse. Yeroo kanatti micayyoo sun osoo karaa deemtuu badhaatutti gortee maal taatan maalis boochan jetteen. Badhaatuunis yeroo kanatti homaa hin taane haaluma jireenya kiyyaa yaadeetan natti dhagahamee kanarratti bu'e jetteen. Isheenis ofitti waamtee akkana maddiitti galanii ta'anii haala jiru ishee gaafatte. Yeroo gaafattutti badhaatuunis haala jiru ishee osoo hin dhoksin akkanatti qoraan gurguree osoo micayyoo koo barsiifachaatii jiru qoraa san baadhetan akka tasaa ta'ee baddaarraa gadi kufuurran kan ka'ee luunni koo miidhamee harki kootis miidhamee waan ittiin akka miidhagu dhabnaan micayyoon koo namarraa maallaqa liqeeffattee na fayyistee maallaqa san garuu bakka fuudhee deebisuu dhabnaan micayyoon koo umuriin ishee xiqqoodha haala hin mijanne keessa na jalaa seentee jirtetteen. Yeroo kanatti isheenis baay'ee gadditee bakka kanaaf jettee hin gaddin, wanti hundumtuuyyuu akka eeyyama rabbiiti waan ta'eef anis haganaaf danda'ame tokko si gargaaruudhaaf nan yaala, garuu sitti dhagahame hin gaddin jettee jajjabina laattee fi biraa deemte. Badhaatuunis tole gorsa keef galatoomi jettee gorsa san irraa fudhattee kaate tooyi qoshasha san guuruutti kaate. Yeroo kanatti micayyoon badhaatuu Tolasheen kaateetoo isaan ka'ee tanan gara harmee koo bira dhaqa jetteen. Innis akka harmee ishee bira dhaqxu hin eeyyamneef. Badhaatuun ammalleen baay'ee gadditee buustee harmuma keelleen akka dhaqee hin gaafanne na taasiste jettee tooyi boosse tooyi yaa waaqayyoo guyyaan dukkanni kunis bari'uun hin oolu jettee boossetuma itti dhiiste. Gaafa lammatiitti kaatee gara mana amantaan dhaqa jetteen. Yeroo kanatti mana amantaa san tole bakka mana amantaa sin geessa kootu jedheeni Tolashiidhaan mana amantaa geesse. Badhaatuunis mana amantaa san geestee hirqitee tooyi yaa waaqayyoo harmee koos naa fayyisi anas
rakkinan keessa galee jaaladhee osoo hin taane rakkina koo kana keessa na galche waan ta'eef ati akka gootes godhiitii kana keessaa na baasi jetteen. Yeroo kanatti mana amantaatitti kadhannaa ishii taasistee gara manaa galuudhaaf yeroo kaatutti hiriyaan ishee sun wayin immoo abbaa manaa kan ta'uuf sun osoo makiina oofatee jiru akka tasaa ta'ee adagaan makiina irra ga'e. Yeroo kanatti Tolashiin baay'ee gaddite. Maaliif kun akkana ta'e? Harmeen koo asiin hin rakkatte. Hiriyaan koo immoo asiin kanatu irra ga'e. Maaliif garuu yaa Waaqayyo jettee ammallee baay'ee ofitti gadditee kaate too'ee nama waamte too'ee hiriyaa ishee san mana hakiimitiin geessitee hoggaa deebituu hiriyaa ishee sun garuu mana hakiimii osoo ciisaa jiruu mana isaanii hattuun seenee qabeenya isaanii hundumaa fudhachuudhaan akkasumallee maallaqa inni baankii keessaa qabu akka jirutti jalaa fudhatan. Yeroo kanatti inni fayyee gara manaa yeroo deebi'utti meeshaan mana keessa wanni takka iyyuu hin jiru. Akkasumalleedha baankii isaa yeroo laalu baankii isaa keessallee maallaqni takka hin jiru. Yeroo kanatti Tolashiin hundumtuu gaarummaadhaaf maaf akkas ta'e garuu jettee yaaddatu mazim jette. Innis situ fudhate meeshaa koos maallaqa koos bakka fuute naa fuudhe jedhee ishiitti ka'e. Tolashiin ani waan beeku tokko hin qabu. Maallaqa sin agarree meeshaa mana keessas walumaan baane mana amantaa yeroo deebuudha jennutti akka tasaa ta'ee adagaan makiinaa si dhaqqabe. Ergasii mana hakiimii dhaqee ani gara manaatu hin dhufne jetteen dhugaa jiru yeroo itti dubbattu inni garuu amanuuf hin dandeenye. Wayi maallaqa koo naa fidi wayin immoo xiyyitii kanaan akka si ajjeesee jedheen ishii sodaachisuu eegale. Yeroo kanatti Tolashii waan gootu dhabdee baay'ee tokko buustee dhugaa jiru odoo hin dhoksin itti himte. Inni garuu amanuuf hin dandeenye. Yeroo kanatti qawwee yeroo itti fudhatee ajjeesudhaa jedhutti qawwee sun ishii osoo hin taane isuma dha'e. Ofuma isaatiif of dhahuudhaan namtichi sun ni boqate. Tolashii yeroo kanallee ammas rakkina san keessaa ba'uu hin dandeenyettinaa baay'ee tokko hirkitee booste. Maaf ta'e kun jettee too'ii kaatee foolisoota waamtee yeroo foolisoota waamtu foolisoonni yeroo dhufanii arganitti akkam ta'ee du'e situ ajjeese malee kan jedhaniin ammalleen ishiitti ka'an. Yeroo kanatti ishiin dhugaa jiru tokko osoo hin dhoksin ani waan beeku takka hin qabu. Dursa hiriyummaadhaan waliin turre mana barumsaatitti akka tasaa ta'ee garuu harmeen koo na jalaa miidhamnaan maallaqa gaafadhe. Maallaqa gaafannaan yoo harmeen kee sii fayyitee na faana jiraatta kannaan jedhu waada na galchisiise. Ani jaaladhe osoo hin taane giddaayanatti ta'ee tanan gara isaa dhufe jetteen. Yeroo kanatti warroonni foolisii sunis haga tokko irratti yaalii taasisanii hunduma isaatiiyyuu ishiin natsaa ta'uu beeknan mana isaa kana keessatti ati haadha kee waliin jiraadhu jedhanii gara mana isaa san ishiidhaaf kennaniif. Haadhi Tolashii badhaatunis qoshaasha guurtu san keessaa baateetoo gara ilmoon ishee mana qabdu san dhaxxee ilmoonii fi haadhi walitti deebi'an. Tolashiin haadha ishee yeroo agartutti baay'ee booste. Akkasuma badhaatuun illeen ilmoo ishee argachuutti baay'ee tokko booste. Hundumtuu guyyaa qaba. Qabas jennee of tuuluu osoo hin taane
dhabnes jennee waaqayyo ammaarra osoo hin taane akka nuti yaadne osoo hin taane akka waaqayyo yaade osoo jennee yeroo baay'ee gaariidha. Asoosama kanarraa akka waa irraa barattan abdiin qaba. Qabeenyis ni dhuma. Wanti hundumtuu inni guddaan ilma namaatiif osoo iddoo kenninee ilma namaatiif kabaja osoo laannee jechuutti barbaada. Asoosama kanarraa akka waa irraa barattan abdiitiin qaba. Bakka dogongorri koo yoo jiraate saanduqa koomentii jalatti naaf teechisaa. Galatoomaa. Horaa bulaa. Deebanaa. Baay'adhaa. Lafa guutaa. Haga qophii biraa walitti deebinuttis turte gaarii. Laayik, sheerii, sabskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Galatoomaa.